Ana amma kana la tonati gitu namma na kaysa unjitu tunamo gula tenis osoti. Qaama miidhamaan kana dubbatee kun qonnaan bulaa Maamman Musaa Jaamaam naannoo Hararitti aanaa Hakim keessa jiraataa ganda Gobbeetiin. Qonnaan bulaan qaama miidhamaa kun miila bitaa dhabee sibiila deeggarsa yookaan kiraanchiidhaan kan deemu qofa osoo hin tahin qaroo ija mirgaatis kan hin qabne ture yeroo duraa. Qonnaan bulaan qaama miidhamaa Maamman Musaa qaroo ija isaa miidhamaan kan dhabee hoggaa ta'u miidhaa ija isa dhabsisee sun lakkumaan bubbuluun qaroo ija fayyaatis akka haguuggamtu kan taasisee fi rakkoo qaama miidhama lamaaf saaxilamee ooyiruu isaa duraan ilaalaa hojjechaa ture yeroo ammaa daangaa ooyiruu isaa tarkaanfii itti deemuudhaan to'achuudhaaf saaxilameetti jira. Dhawwina gaafa tunna dhoomte jecha moora waan jedhan na qabdee moora sana haakima gilliitti fidaa hin baqeessa gunjee guna baqeessuu deemu daawwitiin keessaa badde hangaan duraa wayyaallee niin dhabame jechuudha. Amma tunuma sosooti malee mooraan cufamtee jirti waan takkaallee tanaas hin argu. Obbo Maamman Musaa miidhamummaan qaamaa lama irratti dulanillee osoo harkaan kanneen yeroo ammaa ooyiruu isaa misoomsuun dinagdee isaa fooyyessuuf jecha boolla eelaa meetira 27 ol fagaatan 3 ta'an qotachuudhaan bishaan lafa jalaatiin jallisiin fayyadamee ooyiruu isaa kan jimaa fi kuduraa misoomsaa jiraachuu dubbata. Kadhatanii nyaachuun itti akka waan wannaa taate akkaataa sanirraa jijjiiramuudhaaf akkuma agartan kanatti ammallee eelii tokko armagee jira. Tokkos iddoo kana jira kana wajji sadii jechuudha. Ani eela kana amma kan beekutti eela kiyya kun meetira 27 jira. Qonnaan bulaan qaama miidhamaa Maamman Musaa Jaamu kun yeroo ammaa deeggarsa qaama tokkoon alatti hojii qonnaa haala keessa jiru kanaan hojjechaa maatii isaa baay'inaan 10 gahan jiraachisaa ilmaan isaa barsiisaa jiraachuu himaam. Amma waligala namni nannafaqu nama 10. Almaa jiraachisaa ilmaan kiyyaa kabaratu barsiisaa kan wantaa ta'e hunda tartiiba irratti wanta godhachaa anumaaftuu jiraachifata jechuudha. Mootummaan qaama miidhamtoonni kunuunsaa fi deeggarsa addaa akka godhamuuf labsilee garaagaraa yeroo yerootti baasuudhaan hojiirra oolchee xiyyeeffannaa itti kenne hojjechaa akka jiru ni beekama. Qonnaan bulaan qaama miidhamummaan lamaaf saaxilamee abdii osoo hin kutatin hojii qonna hojjechaa maatii isaa gargaaraa jiru turtii yeroo nu waliin taasisetti kan nutti hime immoo waan kanaan addaati. Akkamarra isin na dubbiftan kanatti anamma isin jennaan uumamee isinillee dubbisuun fedhu akkaataa hojii kiyyallee arrabuma kiyya qabaddeetiin dalagadda malee maalirraan kana geesseeta gargaarsa siigoonaa jedhaniiti na abdachiisan hanga isaan waan tana naaf diinamoota siif binna naan jedhaniiti. Kana hanga osoon isaan kana eeguuti eelli guutamee gubbabbee na duraatti jigee eelli meetira 30 lafa tana akka laaltuutti jechuu tana hunda kuduraadhaan dinichaan siitii fi boqqolloon si waasisaa jaabsiisu. Amma waan eega sana duraa itti duudee booda itti kurfaawee haaree kana qotadhe jechuudha. Karaa mootummaatiin waan gargaarsaa tokkollee hin qabu jechuudha. Sammuudhaan fayyaa taanaan qaama miidhamummaan hirmaannaa hojii misoomaaf kan nama hin daangeessine ta'uu kan himu qonnaan bulaan qaama miidhamaa Maamman Musaa sababa miidhama qaamaatiin namoonni karaa fi magaala keessa bahanii kadaaf saaxilaman narraa waa hedduu barachuu ni danda'an jedhan. Harka kanaan lachuun qabaatin miila dhiisijaas hin qabaatin yoo sammuun tee fayyaasi taate kadhattee nyaattu jechuudha numa dalagatta waannaan sammuun tee fayyaasi qabaannan. Waan qabnu itti fayyadamuun yoo sirriitti itti hojjennee bu'aa galmeessuu dandeenyu olaanaa hoggaa ta'u haaluma kanaanis qaama miidhamtootaaf kunuunsaa fi deeggarsa gochuudhaan namuu dirqama isaa ba'uu qaba.